Fuulli kees gurraacha, manatsariinis gurraacha. Kara deeman hin jiru. Afaan biyyaan beeknu. Sirba afaan meeqaan sirbitati? Yoonii fi qubala kaayee qubni na dura dhufe. Haasaati natti haasoftu allama ranaa deebiinsiin jedha. Irra butta waan ta'eef na rakkisa. Afaan Somaalii kun afaan Oromoo ta'eeti teebboonsaa ispiidii qaba. Isuma jalqaba gadi baate immoo artistii guddaa dudduuba dhaabbattee gadi baate. Carraa akkasiin jiru bara. Isteejii irratti yeroo baay'ee hojii hojjenna biyya addunyaa tanarra deemna. Awurooppaa ta'uu, Awustiraaliyaa ta'uu iddoo cufatti gudeemne hojii hojjenna. Biyya meeqa dhatta? Filiippiin dhaquu fi aboo wajjin yoo akka carraa ta'e nu hayyamte. Atillee hojjesi fuuldura hojii deemte bareedaadha. Kamas takaa jenna. Mabuttee jedha. Achittiin guddaddeesi daa'imummaa kiyyarraa waan achi ture. Turtee taate Anaa waggaa lamaatti biyya sun dhayne maatii wajjin. Abbaan koo immoo yommuu sana achi dhaqee jiran lolaa ture. Madeera kiyyaatti. Guyyaatti afaan Somaaleetuun dubbatiin walte waan mataan si dhukkuu natti fakkaata. Gabrummaa kanarra kana wayyaadha jedheeti. Waraana keessa turteetta? Waraana baa'u keessa? 90 takka waraana keessaan damee geejjibaatiin ture. Akka shufeeraa jechuudha? Maal beekta akkuma aduuti. Aduun tuni Harargee baati. Wallagga dhiiti. Sun bara meeqa keessa? 90 takka. 91 keessa yoo hoogganaa sana ta'innaan yeroo sana umuriin kee 30 ta'a. Yeroo Albirraan asitti namni wayii kasasee mana isaa fudhachuuf maal jedhan namni dhufee dhugumatti Albirraa dhaqqabee seef godhe salphina irraa oolche uummata Oromootis isa ture. Baandiidhaan eegaluudhaaf deemnaa baandii keenya kana situ ol ba'ee nu eebbisa.